Sababoota yuutuubiin vi'uuf sa'aatii nurraa kaasu maal akka ta'e guyyaa irraa barnoota har'aa keessatti waliin ilaalla. Haa ta'u yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Barnoota keenya har'aa keessatti sababa sa'aatiin nurraa kaafamuuf yookaas sa'aatiin sababii nurraa qaannasuuf sababoota ja'an isinitti hima. Sababoota ja'an kana sirreeffatanii jennaan gonkumaa bilbila keessan irraa sa'aatii yookaas vi'uun hin hir'atu jechuudha. Haa ta'uutii sababoota ja'an kana qofatu hin taane sababoota baay'eetu jiru. Garuu achi keessaa sababni beezii ta'an yookaas sababoonni murteessoo ta'an sababoota warra nama sitti agarsiisudha jechuudha. Jalqaba irratti gara kiroomii keenyaa deemee isinitti agarsiisa. Kiroomii keenya keessaa akkuma dhufneen kunoo kiroomiin keenya bifa kanaatiin kan inni jiru. Egaa kiroomii keenya irratti kunoo akkaataa kanaatiin chaanaalii keenya keessa seennee tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti gara analyst keenya keessa dhufnee dhimmi xiyyeeffannoon keenya irraa dhimma vi'uuf dhimma watch time'iti yookaas dhimma ilaalcha sa'aatiiti waan ta'eef dhimmoota kana irratti bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa yookaas inni tokkoffaan namoonni viidiyoo keenya yeroo muraasa ilaaluudha. Kan sa'aatii keenya akka qannasu godhu yookaas vi'uun akka nurraa kaafamu kan godhu namoonni viidiyoo keenya yeroo muraasa ilaaluudha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo muraasa namni viidiyoo keenya ilaalu jechuun daqiiqaa tokkoof isaa gadi namni viidiyoo keenya daawwate yoo keessaa ba'ee nurraa kaafama jechuudha. Vi'uun keenya nurraa kaafama yookaas sa'aatiin keenya sin qannasaa jechuudha. Sa'aatii 48 keessatti nuuf dabala. Garuu isa booda deebisee qannasaa jechuudha. Maaliif akkuma seera yuutuubiitti namni tokko sabiskiraayib gochuufis laayik gochuufis sekeendii 30 ol yookaas haga daqiiqaa tokko viidiyoo daawwachuu qaba kan jedhudha. Yeroo baay'ee deddeebi'ee namni viidiyoo keenya ilaalee yoo keessaa ba'e yuutuubiin kan inni ittiin shakku taampinaliidhaan uummata goyoomsaa jirta jedhee waan nama shakkuu fi vi'uu namarraa kaasaa jechuudha. Namoonni viidiyoo keenya daqiiqaa tokkoof isaa gadiif daawwatanii yeroo baay'ee keessaa bahu yoo ta'e uummata goyoomsaa jirtaa taampinaliidhaan kan jedhuuf ni shakka isa booda vi'uu namarraa kaasa jechuudha. Egaa haalli vi'uu keenya ittiin ilaallu fakkeenyaaf gara jalqabaatti hin deebisee isin agarsiisa. Gara jalqabaatti overview jalan seenaa. Amma fakkeenyaaf kun bakka kanatti wantoota kanatu jiru. Amma vi'uun torbanoota kana keessaa yookaas guyyaa torbaasitti viidiyoo kanarraa argame maal fakkaata kan jedhu haala kanaan jira. Isteeppii tokko dudduubatti deebi'ee sitti agarsiisa ammallee. Isteeppii tokko guutummaa guutuutti dudduubatti deebi'ee kan jeneraalii isaatii sitti agarsiisa YouTube Studio keessa seene jechuudha. Gaafa YouTube Studio koo keessa dhufu kun haala kanaan jira. Isa booda ammallee konteenti kan jedhu sana keessan tuqa konteenti. Ergan konteenti keessa tuqee booda kunoo haala kanaatiin naa baasa konteenti jalatti jechuudha. Amma kunoo yoo argitan viidiyoon koo haala kanaan jira. Viidiyoon kun gara dhumaatti yoo dhuftanii ilaaltan eenyu akka daawwatee fi namoonni akkamii akka daawwatan umurii isaanii wajjin illee adda adda baasee naaf kaa'a jechuudha. Haa ta'uutii madda viidiyoo keenya namoota daawwatanii yookaas eessarraan dhufanii akka daawwatan bakka itti argachuu dandeenyudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo koo irra guddeessatti viidiyoo kunoo viidiyoota arfan kana akkuma argaa jirtanii akkaataa kamiin akka daawwataman jala kanarratti naaf ka'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo biroorsiidhaan namoonni parsantii 31 akka seenanii daawwatanidha kan inni natti agarsiisaa jiru. Akkas jechuun sabiskiraayibii maleedha namoonni kun irra guddeessa kan daawwatanii. Azir YouTube features kan jedhu immoo parsantii 16.6 jechuudha. Akkaataa kanaatiin gadi bubuusaa pileeylistiin parsantii 14 YouTube searchiin parsantii 7 all kan jedhurra yoon tuqe immoo zirzirii isaa guutummaa guutuutti naaf baasaa jechuudha. Inni kun vi'uudha. Akkaataatti vi'uun namoonni yuutuubii keenya ilaalaniiti jechuudha. Amma irra guddeessatti bakki murteessaan views traffic source kan jedhu kana. Trafficin maal kan jedhu kana durallee yeroo baay'ee irratti haasofnee turre. Yeroo baay'ee viidiyoo keenya liinkiiwwan adda addaa irratti gaafa erginu tiraafikiin yookaas viyuu keenya xiinxalee kan dabarsu bakka kanatti
Amma fakkeenyaaf biyya kam keessatti immoo baay'inaan nuuf daawwatame yookaas biyya kamitti kan jedhu gara jalqabaatti deebi'een isinitti agarsiisa sallee jechuudha. Gara jalqabaatti deebi'ee yoo isinitti agarsiise biyya kam keessatti seeraan yookaas biyya kam keessatti sirriitti naaf daawwatame kan jedhu oodiyensii irraan seenee isinitti agarsiisa. Oodiyensii irra gaafan seenu kunoo akkaataa kanaatiin naa baasa. Xiqqoo ishee ol hin buteen kunoo bakka kanatti isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo bakka kanatti akka argitan Itoophiyaa keessatti parsantii 51, Saawud Arabiyaa keessatti parsantii 5, Yuunaayitid Isteet keessatti parsantii 3, Libaanoon keessatti parsantii 1.7 haala kanaan kan inni daawwatame. Isa booda maaliif daawwatame, akka kamiin daawwatame, ammam immoo daawwatame kan jedhu yuutuubiin ofiisaatiif qoratee bira gahaa waan ta'eef viyuu irraa kaasaa jechuudha. Sa'aatii 48 keessatti erga xiinxalee ilaalee booda akkaataa kamiitiin ilaalchi kun dhufe kan jedhu ilaalee adda baasa. Kanaaf tokkoffaa irratti namoonni viidiyoo keenya daqiiqaa tokkoof isaa ol dhaggeeffatanii keessaa ba'an akka nu jalaa qannasu godhuu jechuudha. Inni lammaffaan fake views yookaas ilaalcha sobaa. Ilaalcha sobaa jechuun VPNs fayyadamne kallattii adda addaatiin ofii keenyaaf gaafa view dabalannu view nurraa ka'a jechuudha. Innis appilikeeshinoota adda addaatu jiru. Appilikeeshinii kanas pileestoorii keessa deemnee yoo ilaalle daqiiqaa 3-4 viidiyoo namaa daawwanne isa booda ko'inii nuuf kenna. Ko'inii sana immoo gara viiyuutti deebifnee kan ittiin viyuu argannu sa'aatii 24 keessatti qoratee nurraa kaasuu danda'a jechuudha. Fake views kan jennu jechuudha. Yookaas ilaalcha sobaa namoonni tokko tokko ni fayyadamu. Chaanaalii geemii irratti keessattuu warreen kun ni qannasaa jechuudha. Inni sadaffaan sabiskiraayibii sobaa yookaas feek sabiskiraayibs kan jennu jechuudha. Sabiskiraayibiin kun namoonni sabiskiraayibii baay'ee qabaniif otoo hin taane viyuun isaanii yeroo baay'ee sabiskiraayibii 100,000 qabaatanii viyuun isaanii viyuu 100 fa'aa viyuu 200 fa'aa gaafa ta'u sababa maaliif kan jedhu yuutuubiin qorannoo geggeessa. Gaafa qorannoo geggeessu sabiskiraayibiin sun sabiskiraayibii maallaqaan bitame yookaas sabiskiraayibii feekii akka ta'e yookaas appilikeeshinii adda addaarraa akka dhufe gaafa qoratee bira gahu sa'aatiif sabiskiraayibiis ni kaasa, viyuus ni qannasa jechuudha. Inni sadaffaan community guidelines kan jennu jechuudha. Community guidelinesiidha. Community guidelinesiin seera yuutuubii cabsuudha. Seera yuutuubii keessatti kanneen akka meeshaa waraanaa, viidiyoo saalquunnamtii wal qabatan, viidiyoo nama boossisan, viidiyoo uffata gaddaa wantoota adda addaa kan of keessaa qabu yoo maxxansine viidiyoon keenya viyuun isaan qannasaa, adabbiidhaaf illee nu saaxilaa jechuudha. Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf seerota isaa keessatti iyyuu bal'inaan kaa'ee jira jechuudha. Bal'inaan viidiyoo isaa keessatti kaa'ee jira jedhee seerota isaa keessatti akkaataa kamiitiin maxxansuu akka dandeenyu seerota mataa isaatii qaba jechuudha. yuutuubiin seera isaa sana yoo cabsinee argamne garuu kallattiidhaan viyuu keenya gadi buusa jechuudha. Isa kanaaf inni shanaffaan koppiraayitiidha. Koppiraayitiin akkuma beekamu koppiraayitiin yeroo viidiyoo keenyatti dhufu viidiyoon sun viidiyoo 100,000 yoo viyuu qabaate koppiraayitiitti dhufee jennaan viyuun isaa sun irraa kaafama. Maaliif viidiyoon sun kan keenya miti waan ta'eef viyuun isaas sa'aatiin isaas ni kaafama jechuudha. Kanaaf yeroo yerootti koppiraayitii keenya keessa seennee sakattaane keessaallee murree baasuu qabna jechuudha. Yoo murree keessaa baafne illee akkaataa kanaatiin sa'aatiin isaa fi sabiskiraayibiin isaa ni qannasa. Dhiifama sabiskiraayibiin hin qannasu viyuu fi sa'aatii isaatu qannasa jechuudha. Ni qannasa. Isa booda koppiraayitii keenyallee adda baafnee hubachuu qabna jechuudha. Inni ja'affaaf inni dhumaa taampinelii fi taayitalii fi diskiripshinii inni murteessan jechuudha. Amma jalqaba irratti akkuma kaasee ture diskiripshiniin viidiyoo keenyaaf murteessaadha yookaas taampineliin viidiyoo keenyaaf murteessaadha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana keessatti akkuma agartee yeroo darbe viidiyoon hojjedhe kana diskiripshinii muraasa keessatti barreesseera. Kun akkuma argitan wantoota karaa yuutuubii irraa maallaqa hojjennu jedhee mata duree kaa'eera yookaas taayitilii. Diskiripshiniin immoo akkasuma jala kanatti aga tokko kunoo barreesseera. Taampinelii illee kunoo jala kanarratti barreesseera jechuudha. Viidiyoon kun aga tokko viidiyoo qulqullina isaa eeggate jedhee kan itti amannu waan ta'eef
akkaataa kanaatiin taampinaliif wantoota adda addaa barreesseera jechuudha. Haa ta'utii viidiyoo kana namoonni taampinaliitii fi diskiripshinii isaa arganii gammadanii ilaaluu dhufanii gaafa seenan immoo akka bakkee isaatii ta'uu didee keessi isaa gammachiisu yoo didee ariifatanii keessaa bu'u. Isa kanaaf taampinalii keenyaa fi viidiyoo keenya qulqullina isaa ol bukkee qabnee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Isa booda sa'aatii waan nurraa kaafamuuf hin qabu jechuudha. Isa kanaaf taampinalii keenyas bareechine viyuu keenyas akka seeraan iddootti nuuf eegamuu fi taayitiliif diskiripshiniif taampinalii bakka tokkotti haala bareedaan fayyadamuu qabnaa jechuudha. Namoonni baay'een viidiyoo gaafa gadhiistan taampinaliin fayyadamtanii isa kana yeroo baay'ee viidiyoo irratti hojjedheera waan ta'eef egaa yeroo viidiyoo keessan murtanii keessaa baaftanillee viidiyoo muraasa yookaas bakka rakkoo qabdu qofa akka murtanii keessaa baaftanii isin jedha. Sababiin isaa sa'aatiin keessan baay'ee akka qannasu isin duraa godha waan ta'eef jechuudha. Wanti gaaffii sitti ta'e yoo jiraate yookaas wanti seeraa isin hin deebine yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Irra guddeessatti karaa keessaallee kottaa na gaafadhaa deebii isaa isiniifan aga tokko naa ta'a jechuudha. Sa'aatiin waan nageenyaaf xiqqoo namoonni viidiyoo dheeraa kana dhaggeeffachuu waan hin barbaanneef barnoota biraan walitti aga deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.